Muuziqaa kana dhaggeeffatanii jinniitu dhahe moo meeshaa kana namatu dhahe hangammatti addunyaan irra geenye. Gabaabatti guddate artiin afaan Oromoo yeroo jennu beekumsaan sirbame yeroo jennu isa kana beekumsa kana Rabbi hunda keenyaaf haa kennu. Beekumsi kun akka Oromootti yookaan akka Afrikaatti akka an artist Kadir Jawu qofatti osoo hin taane akka addunyaan guutuun itti ragaa baatettis dhugaanis seeraa fi heerri kitaabni muuziqaatis sirbuu namuu ni danda'a. Beekumsaan sirbuu garuu namuu hin danda'u. Beekumsa moo callifnee sirbuutu addunyatti nu ceesisa, kanatu nu ceesisa. Dhugaadha. Dem karaan hundi suma geessaa bar. Iddoo geesse suma geessa. Bakka barbaade karaan hundi yoo deemte suma geessaa bar. Garuu bakka garaa hin kee yaade sin geessu. Tahariiba bakka itti deemtu hin beeyne calliftee deemuudha. Meegaa walumaa galatti mucaan akkanaa kun isinitti hin tolu. Namatti tolaa miti. Artistiin akkanaatis mi'a fiilmiyaa namatti tola. Qooda kaayuu beeka. Ammas akkanatti yoo afaan keenya baanee barsiifne malee teknoolojii fi saayikolojiidha barri kun. Yoo akkanatti baanee beeksifnee barsiifne malee eenyumtinuu dhimma keenyaaf nu dhimmame nu beeksisa yookaan nu ibsa jettee hin yaadin. Sii kana sumatu if ibsa. Eenyumtinuu sin ibsu. Dhimma keetiif akka namni biraa siif dhimmamu hin abdatin dhimma keetiif siitu dhimmamuu qaba waan ta'eef ofii keetiif dhimmami. Kun beekumsa guddaadha jechuun isin jee yoo hiikkatte mi'a filmiyaa fil ajaa'ib. Duuba gara kaaniin feesbuukiin kiyyaa guddaan yeroo gabaabaadhaaf ni uggurame wanni uggurameefis dhugaa keessaniif. Feesbuukii qabdaniin beekumsaan nuti qabsoo irratti qabsoon tun qabsoo teessan. Dhugaan kun dhugaa keessan. Kan nu maraachu haqa keessan. Kan nu ajjeesisiisu haqa keessan. Kan namaa gad nu godhee namaa gad osoo namaa ol taanee jirru haqa keessan. Dhugaa keessan. Kan namaa hojii waliin nu fixu haqa keessan. Dhugaa keessan. Wanni biraa iccitiin tokkolleen hin jiru. Kana namuu dirqamni qabsoo kunoo nu hundaaf dirqama. Yoo nama akka namaa taane yoo garuu nama akka namaa ta'uu baanne dirqamni keenya maal akka ta'e hin beeynu nuti ulaagaa namummaadhaa dhiira guutee miti ulaagaa namummaa dubartii guutteedhaa miti kana amani. Fiksidii qofaan siyaasaa'u. Kaniin siyaasaa'u beekumsa addunyaadhaati. Kaniin kitaaba irraa qaree kaniin bakka irraa qaree hin dhufee uummata kiyyaan qaraasisee sammuu isaa banan bireen washiin godha. Saayikaatiristiidha. Hayyee ummanni sobaan yookaan dharaan garaan isaanii bokoke jechi kun nama jecha afaan Oromoo beekuuf namni jecha hin beekne nama miti siin ja'a. Yoo jecha haasa'uu beekte qofa dubartittiis haasa'uu qabda dhiiratti illee haasa'uu qabda namatti illee haasa'uu qabda yoo jecha haasa'uu hin beekne faayidaa hin qabdu. Hoggaan jecha keessan laalee feesbuukii irraa wallaahi jecha xixiqqishaadha. Osoo waa meeqa isin barsiifnu osoo waa meeqa asirraa dubbannu. Jechoota nuti jennu kana yoo barafditti jirte ajaa'iba. Namoonni sobaan garaan isaanii afuufame yookaan bohoke sin ja'ala. Laal jecha afaan Oromoo laal. Dhugaa garaa isaanii hin quubsu yookaan beelan baasu sin ja'a. Asoo afaan Oromoo laal. Laal jecha afaan Oromoo gurratti mi'aa wayaan sagaleessa. Afaan Oromoo mootii moototaati wanni jaaniif kanaaf. Namni hangammatti afaan Oromoo haasa'uu dhabeeka malee akkatti haasa'uu fi dhandhama afaan kanaan beeyne. Afaan Oromoo afaan federaalaa nuutu godhuu danda'a malee nama miti namaan naa godhu jettee naman kadhattu. Kun dogoggora nama kadhachuun na bilisoomsi jettee nama kadhachuunis dogoggora. Hunduma keessanuu I love you. An kutatti isin hin beeku ilmaan Oromootti isin beeka. Ijoollee Arsii jirtuuti isin hin jiru, ijoollee Harargee jirtu isin hin jiru.
nuti Arsii miti, nuti Wallaggas miti, nuti Shawaas miti, Harargeedhas miti, nuti Oromoodha jechuudhaan beekan. Walii gallaa jechi kiyya guddaan isa kanadha. Nuti Oromoodha. Kana achi maqaa biraan qabnu moggaasa biraatis hin qabnu. Ilmaan Oromoo akkam fayyaa nagaa keessanii yes. Kanumaan beekan hunda keessan kanatti isin beeka. Kana hoo shanyiti yoo gosaan isinitti lakkaawwadhee hunda kee ka jimmarra tinaateessus kaarsiirra naateessus kaanis gosaan sitti galfadha wallaalummaan qabu dammatinaan dura jechuu kiyya. Waan hin kutaadhaan isin lakkaawee jirtu isin hin juuf hin qabu. Ilmaan Oromoo nagaa isinitti haa toluu qofan ja'a. Isin Oromoodha jechuu keessan qofan beeka. Kana achi waa takka hin beeku. Abbaan barbaade beekuu danda'a. Ani kagirittiin amanu kun immoo isa kanadha. Oromoodha Oromottiin amana. Isa kana. Mirga kooti. Duuba gaa sammuun wallaalummaadhaan hidhame yoo beekumsaan ni ka jette si ajjeesan si balleessan si qalan beekumsi isaaniif biratti haraama firratti haraameessan wallaalummaa ofirratti halaaleessan laal jecha kana dhaggeeffadha. Eegaan jechoota kana jedhe booda gaa I love you dargaggoof shamarran biyyattii yaawwaniif manguddoon uummata Oromoo kabajamoon kan kiristaana kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii qabsaawota akkasumattis hundumti keessan ilmaan Oromoo kan badhaadhina deeggartanis kan kaafaa deeggartus kan abaa deeggartus welcome shanyiiko an dhimmi kiyya dhaaba siyaasaa keessan osoo hin taane an dhimmi kiyya isin ilmaan Oromoo ta'uu keessan qofadha. Wan dhimmiin qabsaa'uufoo fedhu dhagaa xiqqaallee isinii darbadhe hamma humna kootti gammachuu keessan arguu qofa. Ofii kootiifoo biyyee uffachuudha. Wan biraa tokko illee miti. Akka hooggantoota gurguddaa taatan, akka qabaattota sooressa gurguddaa taatan, akka sammuu gurguddaa qabaatan, waa hunda ka qabaataniif isa kana hoo ifirraa inni isinii kennaa? No. Rabbii keessatti isinii kenna. Garuu akka rabbiin keessanitti isinii kennu hangam beeku. Hangin beeku hangin baradhe kunis. Hammin baradhe kunis hammumaan abbootii teessan irraa baradheedha yookaan isin irraa baradheedha. An isa kanarraa hin dhimma qaba shanyiiko. Kana na hubadhu. Dhaaba barbaadde taateef sin jaalladhu dhaaba barbaadde taateef sin jibbu. Dhugaa kee wallaaluu irratti garuu eenyuma ta'e sin jibbaa. Dhugaan kan kee dhugaa rabbiiti waan ta'eef. Eenyummaan kan kee eenyuma rabbi sii kenne waan ta'eef. Ati shanyiin kan koo idduma hundatti mataa akka ol qabattuufi kan himee qabade kan himee qas daara'u. Isa kanati. Akkanan wal bituu ni dandeenya. Yoo gartee dhaabaan kan wal facaafnu taate Oromummaa keenya facaafna waan ta'eef bu'aa tokkollee hin argannu. Ammallee mirga irratti waliif galu qabna malee siyaasa irratti waliif hin gallu. An qabsaawaa mirgaati. Oromoon qabsaawaa mirgaati. Qabsaawaa siyaasaa qaati miti. Gaafiin uummata Oromoo Oromiyaan tan Oromootiidha. Qabeenya Oromiyaa irratti abbaan adaadha kun gaafii siyaasaa barbaachisu. Gaafii mootummaan Itoophiyaa nu shawwaduu barbaachisuudha. Siyaasa dalagummaa barbaachisa. Isii tana siyaasaadhaan akkayyuu nu godhanii nu faffacaasanii dhaaba nu jidduu kaayanii siyaasaa nu jidduu kaayanii waa hunda godhanii duydaa garaa walitti nu godhanii adda nu facaasanii biyya teenya irraa duydaa garaa nu godhanii biyya teenya nu harkaa saamuu siyaasaadhaan barbaadan. Nuti garuu siyaasa warra oofu kana jalatti beeyne mirga keenya irratti walii gallee yookaan Oromummaa dhugoomsinu taate wallahi guyya tokkotti bilisoomna addunyaanis nu dhagaya walis ni dhageenya rabbiinis nu dhagaya. Dhugaadha shanyiitiyyaa dhugaadha. Duuba gaa
دكتور علي بران أبان كيسان كن كان دينا ميك إيسان الرادا كده قبساوان كيسان كجل كوا إيسا وابو دراس إنيو مدلو أبا كيسان واحد دونو فتاسي سي بكم سدونو الالتي سي ربين يادنو جرب باغداتي يادنو إلى مقلتوتي يادنو ملس كداتي يادنو بابي يا فادا يادنو ندي جمداتي علي برايتو يادنو تدسا بروتي إسانتو أومش نتيس كان أرتا ورلفتون الرجل كون إسنتو نو أومش يادنو كيسني تلوتو بروتيف ربي سانا فيسو دعاي بدافي دوبا غا كبجمو المان رومو إما جبا دافين بفين إمي جبان كنيس كان نبرسي سوفي يرو هدود عند الدبيا كان نترسي ميسو كان بكم سنون ألتي سوفي كان فولدرات نوتر كان فتشي سودا أرتستي ونيسين كيسة تكالاك أميف كانوا أكما الدنيا كانت هجنتي كابينك يسلو مكانك أفرت دلقودان كابيني براك دلقوتو ميت سادي دمي أفرقاي وما أروموت رانتا أسمع كوبانا تاور كتانيمي أنا برئيس ورقتان لما كان أبجتش فيسبوكي كان كونر راو كابن فيسبوكي ميت كدلقو أن كبريتي يكيس أين أرومو جي دبدا ربي كي ياو حلال ناقودا كبريتي يكيست شادا بودا أرومو جي تنبدا والله بالله مدان دبي أمة أورومو ستي مدايتان آخرت ربنا فايسا يونا سرت ربنا فايسو باتي يو كان دلوت إلمان كيسانيتي ربنا فايسا مدان أما داي إنيوم تنوم بيخو هوغان كفلوبار أكا غراني سنين بان فين خفلي غمدي أكا سنامي لين نشام نفدي مالي أني مداوادا كمالي مداوادا ندقيا فيديون osoo mana hidhaa keessa johar jiru osoo asii waa meeq tahaa jirru warroottan viidiyoo san gallakiftaniin baana warra isin jalaa fuudhee gad dhiisee miti isin gurra barbaada yookaan nu argaa barbaada kaleessa maaf gadi lakkisin viidiyoo san kaleessa osoo wanni kun ta'e kaleessa viidiyoon kun kate kaleessa arramiti osoo mana hidhaa keessa jiru dhugaadha hin fudhadhu yoo kan naan jettu taate qacelfama uummata Oromoo qabsoo kana fudhadhu yoo kan jettu taate diina uummata Oromoo waan taateef dirqama fudhattaami seera heeraa fi seera uummata Oromoo si hoogganaa ni fudhatta dhukkee sirraa kaaseetiin si fudhachiisa dogoggora kan kee uummata Oromoo irra si hime dhaggeeffadhu sangaan wanni inni jedhe kan naqalee otoo hin taane kan na takaaleetu na galaafate jedhe dhaggeeffadhu hedduun qaban viidiyoo Johaarii wajjin hedduun qaba hedduu Johaarii qabsaa'aa siyaasaati miti yeroo hedduudhaan qabsaa'aa mirga uummata Oromooti jakki Johaar qabu yoo kan jiraatu ta'e islaama ta'uudha tokko yookaan
Oromoo ta'uudhaan ni biraan jiru. Yakki obbo Baqqalaan qaban kiristaana ta'uudhaan yookaan Oromoo ta'uudhaan yakki biraan qaban. Kanumatu yakki Jawaar faan itti hidhamanii. Mootummaan garuu akka Hacaaluu fa'aa inni ajjeesisiisee godhuudhaan sababa OMN irratti intervii godhuudhaan kan waan meeqa shira meeqa xaxee nutis miidiyaa kanaan isa dadhabsiisaa jirrudha. Dandii isa dhorkachaa jirrudha. Kanarratti ragaa nurratti baasisiisuudhaaf Hacaaluu nyaachiftanii miti. Si warri siyaasaatiin baana. Arras viidiyoo san baaftanii Hacaaluu yoo gallakkiftan waa hoggaa inni dinqisiifatu bilbilaan Hacaaluu wajji hoggaa haasa'u gallakiftanii dhiira nyaachisuun amala keessanii ni bartan OMN irraa ari'attanii mitiire mana hidhatti firraa galchitanii mitiire dhugaa isiniin himu. Ilmaan haadha raawu ana jaal milkiitu siin jee barcuma kiyya kabajamaa odaa bultumirraa ana waboo foors abbaa waraanaati. Ummata Oromoo irratti siin jee mee dhugaa miti ummanni Oromoo haa ji'u. Bilchiginaaf ragaa irratti bahutti jirtan viidiyoo sawwanni gootaniif jecha isaanii dhugoomsuudhaaf san gootan isin rabbii kaniin isin amanuuf obboleessatu obboleettii nyaataa bara kana jaarsatu jaartii nyaataa jaartitu jaarsa nyaataa laamrootu obboleessa taateeti obboleettii taateeti Hacaaluu nyaachifte isin maalittiin isin amana kitaaba qabdanii kitaaba rabbii qabdanii rabbi irraa nutti ergamtanii moo Oromoof waa gootan yeroo nuti bu'aa bayii meeqa keessa jirru balaa meeqa keessa jirru kaleessa osoo Jawaariin hidhamin viidiyoo samaa gad hin dhiifne. Sababbiin har'a isaan mootummaan itti qaban guyyaa Hacaaluu ofiif ajjeesanii dullaan ofii dheetii iyya miti. Sababbii guyyaa sanirraa lubbuun meeqa galaafatamte kan Jawaar faanis galaafatamanii qabsoon ummanni Oromoo bara meeqatti dafqine jiruu jireenya keenyatti dhabne hoggansa san dhiiga keenya anafaadha ka kanatti itti daarawe. Hoggansa kaayuu namanni hoggansa dhiiga keenyaan keenya Jawaar nuyi ka dhiiga dhangalaase nuyi ka dafqee hoggansa keenyatti kennate. Nuyi kun qabriidha jira hiriyoonni kiyya. Arras kaafee maraatee kun qabsoorra jira. Hawal dubbannu malee nuyi isinii miti isin mana keessan hawwaa keessa jaartii teessanii hojjeteessan nuti jaartii keenya irraa maraannee tilmaan keenya irraa maraannee yaana. Mana keessa teessanii osoo qabsoo gartee qindoomina hin qabne bakka irraa qabsoo isan hin beeyin. Qabsoo teessan tokkummaa hin qabne eenyu hoogganaa keessan akka ta'e hin beeyin. Teessanii goota nyaachiftan jechuu kiyya. Kala isaas akkana jechuu kiyya. Abban gocha san goote osoo qabsoo meeqa keessa jirru Jawaar qabsawa kan hidhame hundi isaanii mirga ummata Oromootiif hidhaman. Hacaaluunis wanni wareegameef mirga ummata Oromootiif. Hacaaluu laamroota hojjeese ebelutu hojjeese hin beeku haasoo kanaan. Qabsoo uummata Oromootiif wareegame. Eenyu wareege? Diinatu wareege. Qabsaa'onni ni wareegama. Hundi keenya wareegamuuf keenya. Anis wareegamummaaf hin qophaa'ee ta'a. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt. Abbootiin teessanis hedduu wareegamtee jirti. Bu'aa wareegama isaanii garuu hin arganne hin gammatti. Bilaash gootan dhiiga isaanii. Bilaash. Sirrii teessan dhoofadhaa hin jenne rasuulli. Rabbi hin jenne. Hin jenne. Yoo dubbii rabbii beektan. Matsaaf quddisiin beektan. Quraanan beektan. Haasa'u gosa meeqa isinitti haasa'e. Seenaan beekan. Yeroo leenjisuun dhaga'an.
kun dabballe ummanni Oromoo kaa'e ka qajeelfama qabu dabballeessa kiyya ana Kadir Martuudhaati. Ijoolleedha miti ani. Isinis ijoolleedha miti. Saba kabajamaadha isinii kun. Kanaafin isinitti haasawaan. Ummata firii hin qabne yoo silaa taatan isinitti haasawaan. Godina sirraa dalagadhu isin qabu. Hojiin qabu waan ta'eef. Garuu irti meeqa osoo achi keessa teessu irti meeqa boollatti dhumtee waan hin eegala kana galmumaan hin gaamalee abadan irraan deebi'u. Fedhu miidiyaadhaan fedhu lubbuudhaan akkuma fedhettu. Gochaanis jechaanis qabsoo uummata Oromoo numaan hin dhiifne. Takka natu bada takka abjuu keessatti dhugooma. Mana keessan akka viidiyoo teessanii mana keessan keessa viidiyoo gadhiiftan. Jawaar garuu gochaan mana hidhaa keessaa gubachaa jira. Jiruuf jireenya isaa dhiisee. Kana nu wajjin kaatee maan dalayne ummata kanarratti maan qindeessine maa hiriira baafne viidiyoo gadhiisuudhaani olaantummaa Jawaarii fi hoogganaa ta'uusaa Jawaar siitu nu hima. Hooggansi barboo namaa miti hooggana jechuun heeraa fi seera sirni ummatni Oromoo tumeedha hooggana jechuun. Waa'ee hooggana tun beektu. Siitu nu hima. Isintu nu hima. Ummanni Oromoo tolchee beeka. Kadir maal akka ta'e tolchee beeka. Jawaar maal akka ta'e tolchee beeka. Isintu nu hima. Toofta kaleessa OMN waada jiruun gurbaan intervii godhuudhaan sababiin san ta'uudhaan gurbaan dhaawame. Ifii biyyaa labbaatan. Tekishoonii iyyitan biyya keessaa biyyaa alatti baatan nama ibiddaa kannitanii. Keezii UN itti tolfattan. Arras viidiyoo kana fiddan. Jecha biltsiginaan jiruuf jecha kana walirraa waggaa qabne. Ragaa ba'utti jirtan jechuudha. Jawaar fakkaatanii risaan fira fakkaateeti shimbira nyaata. Rabbii tokkicha amanna malee nama naman. Rabbiin na qofa amanaa jee malee eenyu isin nabii isin. Bara kana obboleettii fi nyaata. Abbishee garbaatiin si himaa dhaggeeffadhu. Abbishee garbaa obboleessa waliin dhalateetiitu. Abbisheen keenya yeroo sharrii xiinxaluu deemu yeroo onneen isaatii fi ayyaanni isaatti ka'u dhaggeeffadhu haasawaa kana laata. Qaccee alangeeti afaaniin cicciniinaa jeen obboleessuma Abbishee garbaa jaanii beekadhu. Eenyuun jaa Minilik faadhaan jaa. Hoggaa gartee sharrii maluu deemu hoggaa isin argeef qaccee alangee tana gartee hanyan godhee cicciniinaa. Hoggosoo inni qaccee alangeen ciniinne daddafaa rukutaadhaa jeen. Yoo alangee sana osoo cicciniinuu itti dhiiftan isin barbadeessa jeen. Achi gubbaa siirii qaba. Dhaggeeffadha obboleessa tiruutu jee. Yeroo diinni kun Abbishee garbatti dhufu Abbisheen guyyaa san rabbi isaan beeksisee Abbishee garbaa kun alangee qaccee nyaachuu dhiisanii quba isaanii nyaatanii fixan quba isaanii shanan kana harkatu harka nyaataa mire. Qubni abbaaniif kaayee ajaa'aa. Harka ifirra nyaatee Abbishee garbaa fixe. Akkanatti quba isaanii ifirra nyaatanii fixan jedhan. Seenaadha. Ajjeesanii hanga Gondaritti horra guduruutti irraa qabanii shorreessan horiidhaan lafarra. Ammas iccitii
تنمى سينا أنسني من مس قرآن أن دليل سنتي باسا سري دو يفدا جت نبي جوف صلى الله عليه وسلم نيا من تاني إيكا هنا من نويتشون كفروا داميره بالك اللي استانو دري اللي استانو نما كلام ربي تو كيوي ياميره أصحاب النبي أمانة ما خلولا بدري وجلول كمجمع أمانة ما قدار أجي فات كبسوا قدار نبي برتي أمانة ما غافنا بربي مكة أفساني سينو ديمان رحمتها في نجين ربي أشرف الخلق سيد العالم شمس القمر محمد الأمين صادق الأمين صلى الله عليه وسلم رسولك يرد رسولك يسندرد رسولا جالدون رسولا برحاق كم مراتو تجار رسولك يا مراتو تجار جالات Anggairo ti male serba kaisa sini fin disan Rasulullah ke yosom farsutin bada duga sini mu amma ka sotay sani jechan akke simbe tan tuani sambe kanin gamma ci si wanje fi male madanti ya rasuli kanin gammati farsa jiru sama ta kon sai rasuli sifasati vakati rasul ki yang farsa jiran gammati rabbi yang farsa jira wala loti yesani wala lonti yahundi rabbi rabbi بإذن الله إن شاء الله خراني نرتب بدوس كنوما كانين كبساو فيس كنوما وبانا كي كان كنوان ديف خباك أجل الله دنا ماباس نوري بيكم سايسا كنوان ديف رسول جلال دي خفارات انجيرو خقارومي مالي خدوم انجيرو خقارته مالي كم بدأت انجرو خناري فتح ماله أنا كيرو رسول تسينجي أنت كيرو رمودي من كيرو رسول جبابت كيرو رسول إنيو أم صداتو وقام ما ترى مولا فخايا وانتف كيرو رسول كيرو وابو غوتوتي كيرو يربا غداتي كيرو هجادم إفا إفا Eja cakya kaisa ti hasaw kaya kaisa ti rasulan diso ka. Rasulan mafin disa. Isang mali umbari ito change. Isang mali miya waso ini. Mali mi rasul kaya kaisa disa. Kabiratu ni tubatama. Bare dina jacha kotit. Bare dina bifa kotit. One def. Ola iso mi. Ijun dina dawata. Ijagutudan. Kayong kiyas rasula kaya ito nakayama. Kapsong kiyas nakayama. hayyamu baatus ofiifin dirqaman hayyamsiisa. Hayyamu baatu seefiin itti seena. Dhugaadha. دوبا نمني كوني وقال رسول ربي كعبات أبسن دليل في دتجرا دبي تناف دبي بيانا قبض مال جيب الرئيس يا صاحبا خيسا أمانا ما رئيس نينجي نما كرتي خرا مكت ديمتو أركيت انت لتكا برئيس يا ور مكاتي جي على برئيس Rokote asaba nabi amana mada. Hamtu da fin barreisi ne garuni. Sodate akarka kannanifi.
يا ورا مكة إفرار ربي غرغارو قدون لال هقاش أبسودا فرسولك قبير رجلني بيكادو خان سري تنا برريش واني سين في دوديم تو دقي فدا دبي تنا هو دبي متى تنا رتي كدا دبي رسولا زاهرتي كمتي مالي منامتني كمتو رسول ربي زاهر مالي منامة ميتي وري رسول جه دبتو زاهر مالي منامة ناسوتي منامة ستي عصوان جرو زاهر رقي فدا منامة خيسا زاهر السباسا جر رسول أكا كريستانا تسدقو مادا أكا يهودا تسدقو مادا عالم الرد تسدقو مادا جالتا ماداس رسول ربي كريستانا براتيس مسلمة براتيس إنيو براتو رسولي خنا منكويني خبجا مرغنا ما أنا بشر مثلكم رسول جو أنما كان ماتي خجو إرجع ربي برانا تلفتي مالي رسول ربي مراتا داسيمت فيا ما أنا سواء يو بيتو تاتم بانا أبودين ده سما أنا ناسو يدي براسو كرمت تكدين أنغلاتو هاسو بكر رحم مارا نينكم نكرم كدين نيتو garansi wa ba dachu danda meta na kaisatin rabbi rahmat isani ha godo akhakiye khiya haji adam da saddo datin sifida haji adam kiya buburre ka udallu ko isininje hogga isin arrabsu hogga gamtani fi ya buburre ka udallu ko isininje abba fete gafat akakiye kiyambana tokkicha barento timbana ichiti garatti nyaate male ichiti qabso oromo akka kaysan kana fuudhe diinaaf hin kennine ogga akka haji adam kiyyaa taateen siyaamana male ichiti qabso oromo fuutee tokkana goota nyaachiftaa وفي بكا غوتا سن قبچوفه بكا ديرا سن قبچوف سودان صوبان كوني كان غوتني جوار جالتني والله كانوا جيبو ميتي كانوا ميدي كانوا جالتو دمالي فكانا من ما جيبو نما ميدي بيكو نما جالتو نما ميدا nama sin jalan dujeu baka duja rasul rabbi yokan jalala kagalman sigo yokan jalala sasan galma yoga udan dese kofa I love you jijan yokan sigala fata yokan ni gala fata اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أقرأ قرأون بيغولا بيكون قرأولا يا شنيدي خبجمتو نميا ودقي فتو قررت ميا وفانورموت سيني خاجرة نفاقلو ملي دوتنا دقي فتو باتي مال دقي فتاتي خشمرن غرتي كلها قال لك شمرن oromo كلها قال لك اسمه حسو كنا دغيفتات oromo خوجا ماتات وانت تكشو بكنا ديمته دغيفتات كنا يس سمون كيسن كنوا هنكنا نمنو سو طياره خلقومو اسو ميك خلقومو حسو غرغدا ميكو سو دغيفتو قبدنيمو حسو كنو سو نورا فسن لما كيسن دال كيفتو قبدنيمو arraga waaqoo faan isin keessa jiran abbootiin teessan hanga isaanillee ga'uu baannu hanga abbootii teenyaallee ga'uu baannu wanni akka teenyaatu maal akka abbootii teenyaa geessiime maqaa isaaniitu dha'uun nurratti zaalimummaadha afaan warra akka keenyaa kanaan abbootiin teenya waa meeqa kaleeqa kaarraa kun ganduma keessa deemee abbalumaaf harka dha'uu malee hayiftee jiraatu hin jiru
waan kana shubbisa waan kana girrisa namtichi sun laalee bar maqaa kana isin baase hellefa mando ine wali galtani youtube yo dalagachu barbaadan hellefa kaadoti teesanitti yoo dhoytan tirrifa yoo dhoytan tana barbaadan namni ni akka aadaa abbootii teessan gaara dheetee haadhotii teessan hojii sirbaa baate aadaa qabna aadaan teenya haraamii miti aadaan teenya gartee waliin sirbinee galu gammadu shaggooyyee mando ine wali galtanii kalee isa isin garsiise kula maal bililleefa hedduun isin garsiisaa jira kun gitaara kan isin garsiisu kanatti muuziqaa afaan addunyaatti maan taphanne zikrii rabbii tiin alatti hin baane nashiidaa isin garsiisu jira kun nashiidaa maan goone oromummaa tanamaa kanatti hin guddifne Facebook kanaan fayyadamuu maan beekne TikTok maan fayyadamuu hin beekne woomatti xiqqishoota akka taa'ee barreessa sammuu ta'ee jijjiiri na jala deeme jijjiiri Facebook kanaas hordofi qabsaa hordofi leenjifamnee sitti dhufne waan ta'eef hordofu baattu dhisi gantuu waan taateef of hin beektu hamma kee hin beektu waan taateef hamma keenya beekuu hin dandeessu nama kijibaan jiraattaa waan taateef hin dammayne badaa waan taateef jecha ma'anaa qabu dhaggeeffachuu sammuun kee hin danda'u waan taateef wallaalummaadhaan sammuun kee boko kee waan taateef wallaalummaadhaan sammuu kee diilallaa'e waan ta'eef teesseetuma goota nyaachifta dhiira nyaachifta duuba saabaan kun yaa warra makkaa jedhe humna jabaa rabbiin gargaaruutu isinitti dhufuu jira cabxanii jirtanii amma mala maladhaa kararraa maqaadhaa jeen xalayaa tana barreessee nama kana kenne intala tanatti intalti fuutee qajeelteen rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam quban qaban namni kun hoggaa xalayaa tana barreessu jibriil itti dhufanii alayhi salaam maleekaa kana akka maleedhaan isa jaaladha tumsa keessanillee muuziqaan hojjetii malee ibaadatii yaa miti muuziqaa qabsootee isaanii itti godhee malee waan deemee ittiin farshaan ittiin dhugan qaban ibaadaan ibaadatii yaa osoo qeeroo leenjisin osoo leenjisaa tokko hin qabaatiin kaaraatiin beektaa osoo nuti isin leenjisin akkamitti qeeroon kareessas qeeroo keessa deemnee kutaa hundarratti leenjisaa baanee bar hoggansi waan biraati bar kaleenjisu kana bar kaasa'u kana dabballeedha kaleenjisu hoggansi waan biraati ulaagaalee qabsoon beeytanii dabballee tokko odoo guddaa qaba qabsoo keessaa dabballeen kataa'ee leenjisu kana ni hima ni dubbata dabballeen ni barsiisa hin beeytanii dabballee qabsoo beekaa malee qabsoo tana qoradhaa akkasii beekaa malee hay namni kanuma keessanitti haasawa dhufee dabballee dhagaa dabballeetu leenjisaa miti dabballee ni barsiisa ni dammeessa artiidhaan dammeessa bifa tooftaa garaagaraa fakkeessatti dammeessa bifatti na oofuu asirratti isiniin himu garuu dhaggeeffadhaa dabballeedha asirraa waan isin nuti leenjifnoo tol guddatee dhooha wanni naasa'u kun guutuu oromiyaa irratti naasawa uummata gurguddaa na dhaggeeffatu jira humna gurguddaa na dhaggeeffatutu jira dabballeen kun dararamaadha hujii qabsoo keessaa hujii ulfaattuun dabballummaadha ni ulfaata dameetikaa jira qaruuxee jira damee qabdii wanti kanuma jecha nu jeessa malee maaliif nu jeessa diinni maa hamma keenya waan beekuuf nu reeba tuttuqanii waa hedduu nama dubbisan mataa qaqqabannee yaa'u jirra kaayyoof mataa qaqqabannee deemna kaayyoo teessaniif malee waan biraatiif kaayyuma teessanittu isin kadhannaasa maali uummanni qabsoo isaaniitti kadhatan if keessaa baasaa malee amala akkasii amala wal tuffii if keessaa baasaa wallaalummaadha amala asidummaa of keessaa baasaa wallaalummaadha rabbi biraas dallansuu isinitti fida
jaamummaadha yashinyiitiya kun bilisummatti isin hin geessu hamma walii beekaa malee hamma dubartoota keenyaa hin beeynu hamma dhiira keenyaa hin beeynu feesbuuka kana gubbaa wal xireessuu malee kan maqaa wal balleessu wal tolchu wal faarsu hin jiru jaalalummaa malee rabbi irraa qooda maal qabdan rabbiin hanga obboleessa garteen jaalatanii jannatan seentu hanga obboleettii ta'e firra jaalatanii jannatan seentu isin nabiin alaa sa'a amantee akkam amantan akka rabbiin jeena lakkamitti amantan annaaf hin galuu bar oromummaanis akkanaa miti kaa sanyiin addunyaa tana kabaja walii qabdi kamaafiitis tamtuudhaaf hin kennitu wal sattarti balleessan dhiifama walii gooti sanyummaan addunyaa tanaa isinii kan akka dammeexaniif dhiirti meeqa boollatti dhume obboleeyyan kiyyaas gubbaa isin daawwadhee bara meeqa taa'ee isin jarrabeetiin namni akka kiyyaa isin beeku hin jiru. Dirqama qabsootu na kaaya. Ansee nan na yaadata. Duuba barreesse namni kun. Barreessee yaa warra makkaa jedhe. Humna jabduu dhufu jiraatii fi gaddaa jee xallaa barreessee isiin rifeensa keessa dhooqeeffattee shaashii itti hiitee deemtee Jibriil rasuula rabbitti dhufan. Iccitii baasee jiraa. Maaliif iccitiin tun barbaachifte? Baasuun. Dhaggeeffadhu ma'anaa dhaggeeffadhu. Hiikkadhu. Namni dubbiin hiikkanne namni faalallaalee nama miti jedha rasuula rabbi. Oromoon sanoo siin jedha. Duuba gaa asaabonni jala qaceelan intala tana eegu deemaa qabaa jedhanii rasuulli rabbi jala fiiganii qabanii fidan. Qabanii hoggaa fidan. Askanni jennaan waraqaan qabu waa takka harkaan qabu jettee kakatte. Rabbiin bakka isii waraqaa keessanii beekami. Warra mala baasu hundarra abbaa malaatiin rabbi. Warra fira fakkaatee nama nyaatus ayyallaatlattootaas. Arras yoo ta'e qabsoo biratti hin jirtan obboleeyyan kiyya. Kaleessa qabsoo bilisiginnaatiif harkatumtan arras qabsoo wayyaaniitiif harkatumu jirtan. Anaaf garuu anaafis uummata Oromootiifis wallahi ana Oromoo ta'eetiin bilisooma. Sabni kiyyaas Oromoo ta'eeti rabbiin bilisooma. Wallahi Oromoo ta'ee yoon bilisoomuu baadhee ani ilmoo namaatii miti. Yoo Oromoo ta'e sabni Oromoo Oromummaadhaan bilisoomuu baate wallahi Oromoon Oromoodhaan miti hoo. Rabbii miti. Rabbi rabbummaa isaatiin garuu Oromoo godhee bilisoomsa malee arras ani Kadir wayyaanee nadhii gammadaa na dura balleessite jaarraa abbaa gadaa nyaatte waaqa guutuu nyaatte miliyoona meeqan narraa qeyroo Oromoo gadi naayitte barataa Oromoo meeqan harkatti sakaalte isii ibidda narratti qabsiifte fira Oromooti jedhee hin kaayu diina Oromooti. Naftanyanis diina Oromooti. Hin beeku kanaachi. Sabni kiyya Oromoodha. Dirqama hin qabu wayyaanee deeggaruufis naftanyaa deeggaruufis. Qabsoon irratti jirtanis waan biraa osoo hin taane. Wayyaanuma deeggaruu jirta malee qabsoo Oromoo deeggaruutti hin jirtan. Qabsaa'oon Oromoo garuu ka deeggaruu qabdan Jawaar faadha ture. Wayyaaneen osoo Oromoo abdachuu baattee qabsootti hin kaatu. Dhimma mataa isiitiif lolti malee dhimma Kadiiriif miti. Dhimma kiyyaaf namaatu wayyaanee tunaa dhimma jedhee Oromoodhaaf wayyaaneen dhimmamti jedhee no. Isis maal akka taate harkeetiin jira. Naftanyaas maal akka taate harkeetiin jira. Opidio afaan walitti beeynu afaan Oromoo haasoitu tana ta afaan walitti beeynu afaan Tigiree haasoitu dhiisi. Akkuma kaleessanitti jarjaraa jirtanii calm down adabadhaa. Gorri dalagu. Yoo walitti araaramnellee kan jaamu
gaafa gartee waan Oromoon barbaadu san qabsoon tun galma geessee arkanne san. Gaafa waan isaanii hojii wal lolaa turreef arkanne san. Gaafa qabsoon irratti qabsaa'aa jirru tun takalee sanaaf kan namtee mire taboruu tun gaafa isin galma geesse wayyaanedha gootowwan jettaniin arraaf garuu gootowwan kiyya kamanaa jiruu fi ka wareegamee fi ana malee gonni Oromoo ana kadiiri malee Daani'el Kibret yookaan Khaleesas qabsaa'onni gameeyyiin Oromoodhaa osoo kan nuti dhumnee Oromoo irratti cilooyinee daaraa taanee jirruuti. Opiniyoota akka qabsoo gootee hin beeyne tan ufixaa baate nu qeyroo Oromoo dhiisanii isaaniin goota keenya abbichuu keenya lammishee keenya maariyyoo achitti kaatan nu kan ammoo asii arrabsitan maraataa jettanii isimmoo rabbi araarame isin yaa godhu arraas kaatan kanuma nuti akkana dafqinees gubbaa dalaynu kana yaa ifin beene dura if arki if arkaame yaa warra siyaasaa hogguta akka Amaaratti nafxanyaa Oromoo gurguru hogguta akka Tigreetti Oromoo gurguru yaa warra siyaasaa mirga Oromoo hogguta akka Tigree gurgurtan yaa warra siyaasaa hogguta akka Amaaraa gurgurtan gruppiin lamaan tu wallolti ta Tigree nu gurguruu barbaaddu fi ta nafxanyaa nu gurguruu barbaaddu Oromoo irra wallaltee walfitti isin lamaan Oromoo siyaasa isin wanni si walfitti ban isin jecha walfitti isin fakkaate Oromoo jechamoo Oromoo gartee amma qopheessaa jirti ta'u amma wayyaanee nu gurguruu deemtu ta nafxanyaa nu gurgurtees kophaa tara jidduudha warra akka Kadiir warra akka Jawaar firraa galchan ittiin fayyadamanii boolla firraa naqan duuba garagalanii fi nyaatan abbootii teenyaas jaarraafaas waa qofaas kanuma godhaa turan akkuma nu godhan kana siinimu silaa qabsaa Oromoo kan seenaa fi heeraan kan hojiidhaan raga'e nuyi kan faaruu qabus Oromoo irratti nuyi kan qabsoo bilisiginnaa kanaas kan wayyaanas raase nuyi itti dhabnee itti tumamnee itti saree taanee nama gatti taaniiti kan itti faarfamu qabeeyaati nuti saba keenya irraa faarfamuu yookaan kanaafi miti mirga namummaa keenya waan dhabneef qabsaa'uun dirqama keenya ana ka ilkaan gurraachaatu siin jedhe warra ilkaan adiidhaan fedhan Oromoo nyaatan waan ta'eef takka anka ilkee gurraachaa kun warra ilkee qabu na ciniinan je'ee sodaadheen beeku boksiin irraa diigaa ilkaan isaaniitiin na ciniinan je'ee sodaadheen beeku dhugaa Oromoodhaa dubbachuuf ammaas eenyumaa hayyaman gaafadhu hayyama naa godhaaniin dubbadhaa jee no dhugaan Oromoo dhugaa saba kiyyaati saba irraa dhalate namni jaalanne ni jira shanyii fi namni jaalanne ni jira shanyii fi irra namni dhara kaa'u ni jira namni rafee bulu ni jira sanyiin isaa tuqamte addunyaa tanarra namni fayyaa ta'u ni jira yoo awaama ta'e malee duuba gaa askanni janiin waraqaa san askanni jennaan dhoysitee kennuu didde waraqaa san icciti bakka isin keessa bubbutaniiti asaabaan rabbii keessaa fuudhanii isis qabanii rasuulatti fidanii hoggaa dubbisanii ilaalan yaa warra makkaayetti xaliyaan tun habarri isi asaaba amanama gaala nabiiti kan lola badrii lola guddaa kanuma wajjin wayyaanee lolee jechuun lolli badrii lola wayyaanee sanii amma lolo uuditti jirra lolli uutu gartee rasuulli rabbii bakka gad hin dhiisinaa jee biraa deemnaan laalma aanaa tanaa sallallahu alaihi wasallam bakka gad dhiisanii moohaman akkamma isin taatan kana Jawaar bakka hoggansi bakka gad hin dhiisinaa nuun jennaan bakka gad dhiiftanii nyaadhamtan jechuu kiyya ni naasawa beeytanii kun akka malee naasuu rabbi na barsiise akka malee naasuu na barsiise silaa dhaggeeffattee haasawaa abbootii teessanii ta durii san irraa bartaa
sammuu taxiillooyte tana wallaalummaadhaan xiillooyte boqoyte kana sammuu sobaan boqoqe kana of keessaa baasii beekumsa kana seebitti godhi kiliin taata ofitti amantummaadhaan ziq taata bareedaa taata jaartii teetiif jaarsa keetiif bareedaa taata saba keetiif bareedaa taata dhiira ofitti amantummaa qabu taata saba ofitti amantummaa qabu taata bareedina jechuun bar bifa miti bar namummaadha bar takka diimaa takka gurraacha ta'u bareedina jechuun dhugaadha jechuudha bar bareedina jechuun bar oromummaa jechuudha bar bareedina jechuun bar saba fiitiif wareegamu jechuudha bareedina jechuun bar dhugaa dubbachuu jechuudha bar bareedina jechuun dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu wareegu jechuudha malee takka dheeraa yookaan gabaabaa yookaan furdaa yookaan qallaa taatee yookaan uffattee bareeddeedha miti. Gootummaa jechuunis bartana. Duuba gaa dhoggaa xalayaa tana dubbisan kunoo xalayaan yaa warra makkaa humna rabbiin gargaaruutu dhufaa jira. Ofirraa eegaa isiniin jettii jaa. Rasuli rabbi rifatan as garagalanii maaliif kana goote janii umarfan mormarraa darbine jennama iccitii na baase maaliif warra makkaa jennaan akka eeggatanii rasula faa balleessuu danda'a gaajinni sun door faa balleessuu danda'a jechuudha hiikni isaa yoo waa takka ta'an itti gaafatamaan isinii seenaadhaan kaayatiin jira viidiyoo tana qaban yoo waa takka viidiyoo warra gadhiiftan sun guutuu kee gaafatamaadha waa takka sababa kanaan yoo ka dhufte akka waa dhufuun hin beeka. Waheddudhaan beekan hin dubbadhu yoo waa takka dhufe itti gaafataman isin akka ta'e shakkiin qabaate ragaa hin taane waan fiddaniif gaafataman isin akka rabbittis akka seera oromottis hunda kee mana kee sirratti gubna qabadhu akkana wal dura tattaa'utti jirra hoggansi sun achi keessa waa takka qabsaa'onni sun waa takka ta'u wallaalla duuba gandaa fi kutatti wallaalla gosaa wal fixu feenya kana jala mureetiin isinii himakan qabadhu taa caaluu obsinee miti kan akkanatti madhimaan kiyya gig godhadhee taa'ee miti tana garuu nutis waraana harkaa qabna. Waraana guddaa qabna. Guddaa. Akkuma argitu. Akkuma asitti. Akkuma Booranatti akkuma Wallaggattu. Akkuma Shawatti waraana guddaa harkaa qabna nuti hooggantoota. Kaayyooti uummata Oromoo kaayedha. Humna waraanaa qabna. Akkuma abbootiin teenya qabaachaa turte irraas nu qabna. Qabadhu. Qabadhu. Hoggansi waraana kamuu dhufee haajuu mee kana miti isin haajuu kophaas dhufee no jechuun danda'u kana hoggaa taanoo qaqqalamaatii bara jiruu teenya dhiifneeti gariin keenyaas nyaata waraana ergina waan isaan nyaatan erginaaf garagaraani kannisni waan garagaraatiin dalagaa biyya akkas kana fixadhe ما كان قوتا يعني رسول ربي مرة يانا سوا كنا مرة ربي نماس ولا لولا بدري لولي دي فما قديتي فين جراجي ينجف نوتشو لبون نماس نمالي فكنا قوتا ينانا نها جارتو تخياتو نمانيني هذا باخيا نمانيني سانا كنا جانا بهاني فين كنا جي ايجي kana iccitii tana baasee ji'a sabaan kun osoo bakka san hin gahin silaa bakka san geesse morma sirraa murraa janiin adabbiin tee tana garuu osoo diina bira hin gahin karatti waan muramteef sirraa dhaabne jaa ni akkasitti najaa baasan jechuu kiyya iccitii sirrii rasuulaa kenne kana wanni rasuula irratti nu himeef nuun barsiisuudhaaf dhaggeeffadhu
ummata Oromoo guddaa irratti isin jaa. Ummanni Oromoo kun hoggansa keenya. Hoggansi namaa miti jenne. Hoggannaan namaa miti. Namni hogganaa nama se'a. Namni qabsaa'aadha malee hogganaa miti. Kan nama hogganu biyya takka hogganu heeraa fi seeraa miti. Suudii ka hogganu heeraa fi seeraa miti. Itoophiyaa ka hogganu seeraa fi seeraa miti. Namni hoo maali? Heeraa fi seera Itoophiyaan keessa saniini barka nu miidhaa jiru. Namaa miti bara heeraa fi seera Itoophiyaati bara. Heeraa fi seera Itoophiyaa santu akka Oromoon barbaadutti tumamini. Kanarra wal fixaa jirra. Ka Oromoo miidhuudha. Laal qabsoo beeki. Wanni qabsoonuuf. Jawaaris wanni qabsaa'uuf muummicha ministeeraa ta'uuf miti. Osoo afuursitanii mucaa muummicha ministeeraa ta'uu kan inni barbaadu. Lakki boo Jawaar muummicha ministeeraa ta'uu barbaadu miskiina Oromooti akka Oromoon bilisoomuu barbaadaaf qabsaa'ee mirga Oromoo dubbatee hidhame. Aangoo namatti hinaafeetii miti. Yoo aangoo taate Jawaar Abiyyi moosisee jira. Abiyyumaan moosise. OPDO bara meeqa nu fixe isuma dhiifama goosiseefi. Jawaar waan badii qabu. Jawaar uummata Oromootiif qabsaa'e. Jawaar muummicha ministeeraatis na godhaa waa isiniin hin jenne yaa. Akka waan inni hinaaffaa aangoodhaa qabu akkas fakkeessan as gubbaa warri isa jaalanna jiru kun kijibaan akkatti nama jaalatu hin beekne. Hoggaa nama jaalatu akkatti nama jaalatu beeke haa. Bar jaalalatan akkanumatti hin jaalatanii. Akkatti nama jaalatantu jira. Jaalalatan daangaa beek hin jenne isa rabbiin. Daangaa jiraami daangaa akkatti jaalatantu jira. Akka laal nama jaalachuu osoo hin taane akkatti jaalatamtus beeki akkatti nama jaalattus beeki. Jaalalaan nama galaafachuu maltaa. Gargariin osuma isaa jaalatuu rabbi geeni. Amma Khadir akka malee jaalatte yoo Khadir kufri hojjechaa jiraate Khadir jaalaluma isaatiif kufri inni hojjechaa jiru yoo sirriitti rabbi keetii wal dhabde moo wal hin dhabne? Wal dhabde ka. Daangaala na jaalachaa jirte jechuudha. Jaalalan taane kanaafuu jaalala yoo na jaalatte baditti jirta dhaabbadhu naan jechuudha ka. Kufritti na dhiiftee siin jaaladhaan maali? Azaaban na galchuun jirta ifis azaaba galchuun jirta. Haasoynu malee. Duuba hin fudhannu yeroo hedduudha sirrii baasan.